Harargeen gaafa ilmi namaa beela'e takka waan qabdu nama jalaa dhuffatteen beektu gaafa namni rakkate takka sagalee namaa ta'uu dhiifteen beektu ummata waa hunda keessatti fuuldura namaa bu'ee deemu. Ummata sanii ummanni sun har'a beela'ee itti cal'isuu fi ajandaa guyyaa tokko lamaa qofa goonee haasawa gabaabduu qofa dubbannee biraa galoo osoo hin taane yookiin galgala tokko walgeenyee mallaqa guurree waan jechuun miliyoonii 2 miliyoonii 3 dhugaadha nama guureef mallaqa guddaadha garuu nama guurameef duqeetii kiiloo 10-15 biran taru waan torbee takka qofa nyaatu yookiin guyyaa 2 qofa nyaatu taatii fi haga gaafa rabbiin rakkoo kana guutuu keessaan baasutti hangafa irratti du'aa'ii walii goonaa lammaffaa sagalee walii taana sadaffaa ammoo haga dandeenyiin deeggarsa haga rabbi nutti kennuun dhaabinitti nullee kennuun dhaabnu rabbiif jecha. Kanaaf ummata keenya ummata Harargee dura dursoo waa hunda dura nama qallabuu danda'u. Addunyaa tanarratti ani ilmi namaa kun haga inni waa nyaatu haga ilmi namaa kun qabeenya inni fixu haga gaafa dhihoo waggaa 2-3 dura deeggarsa baalee godhaa turre argina. Mallaqa akkasii gajjiguu san osoo nama tokkotti baaftee nama tokko ngoo. Achirratti yaa rabbi waan laafaa qallabutti hin jiru jedhe ilma namaa kana. Subhaanallah. Subhaanallah wallahi nama ajaa'ibaa. Kanaaf ummata keenya ummata Harargee isinii wajji jirra. Ajandaa guyyaa takkaa lamaa qofa goonee biraan gallu tokko qabxisanii inshallah qabxii lammaffaan immoo waa'ee nageenya ummata keenya bakka dandaatti ummata Walloo hangafa irratti bara kulli ummata Walloo inni kun waraanee madeessaa nuti immoo mallaqa kiniinii walitti guurra umrii guutuu kunin ajjeesaa nuti immoo mallaqa qabrii ittiin qonnee awwaallu walitti qabnaa inni kun ajjeesaa kun asii booyaa kunin kabalaa kunin booyaa akkanumatti itti fufa jechuu haga guyyaa qiyaamaa akka karooraatitti karoora amma adeemaa jechuudhaan dogongorri yeroo kamuu wanni deeggarsi yoo namni rakkate yeroo namni miidhame yeroo namni madaahe deeggarsa namaa godhuun akka jiru tahee garuu nama madeessu san dhaabsisu nama ajjeesu san dhaabsisu furmaanni achi malee umrii guutuu inni kun achi madeessee dhiiga dhangalaasan nuti hospitaala ijaarraa fi kiniini binnaaf mallaqa kiniini walitti qabna jechuu gara kulli kanarraallee rabbiin achi nu baasee ummata san dukkana gabrummaa ummata adaamii wallaha gamsaa jirtu yeroon hundi imimmaanii jedhanii rabbiin ummata san akka itti qabbaneessuu fi akka itti tolchuuf isatu beekaa yeroo gabaabduu keessatti ummata Walloo sarara jireenya ilmi namaa keessa jiru keessa isaan deebisee ummata haati isaanii garaan isii fayyee hafuura baafattu rabbi nu haa agarsiisu yeroo gabaabduu keessatti. Lammaffaa ummata keenya ummata jiha arsii keessatti immoo ummata naannoo shirkaa yeroo ammaa duumessi qormaataa bakka biroo irra ture har'a immoo gara arsii irra mirmiraa jira. Rabbiin yeroo gabaabduu keessatti balaa fi rakkoo naannoo san jirtu walxaxaa bakka san jiru hiikee yeroo gabaabduu keessatti rabbiin nageenya ofiitiin isaan haafaayu isaan hin jenna. Tanaan agarumatti gabaabsinee yoo yaada qabaatan balaa. Haqiiqatti wallahi wanni naannoo hawaasni keenya maahii kana awwalan ilmi namaa duniyaa irratti erga argame rakkinni illee walumaan argama akkuma gammachuu waliin jirtu. Haa ta'u hawaasni garii yoo miidhamu hawaasni garii yoo rakkatu nama keessatti gattiin xalluuf gara nama nyaata haqiiqatti hawaasni keenya ka naannoo Harargee kun ummata arjaa ummata ammoo iimaana illee qabu ka yoo masjida illee jedhan masjida biraa hin hafne halqaa ilmii ka achitti wanti subhaana du'aatni gurguddaan hayyoonni culamaa gurguddaa nu bira dabranii yaani warra Oromiyaa Itoophiyaa Afrikaa kana bira dabranii عالم إسلاماتي علماء الدقوم هجن علماء الدقوم هجو برا دبرني نما في اللي عواصم ورموتي في اللي قالت قدان الراقبة ومن يكون حقيقتي هنقفني يو بورانته واكنو في أمة أرمو كان قالت قدان الراقبة حررجين هنقفو يوجن هنقفا واكنو تيوجن وما ونك قلبنا مجبسون جيرو دوبا ومن يكوني هيو قداك أكا دكتور محمد الشيخ محمد رشاد تفسير يرو أولاتف إلى هجر لا أفان أوروموتين بيكي وني تكو ميزان تكو جراو هيو يرو تكو والبيرة نما رفته جرا سنين في يدم دأتي وان سنين نما قالوا دندي صبر
إلى هجا هردا نمني تكنولوجي اللي ندفع سجلي ونتي ورابني اللي ندفع أكاتها الاتهاسان اللي ندفع ترتيب نهند ندفع نمني هجا دكتور محمد رشاد عبد الله تفسير أفان رومو تسري كاهي ترتيب قد إنجيل بر يعني إلى هجا هردا يجوا سبحان الله نمني حالة سنين قداس الله لك قداس إنترنت نجري سلكين نجري كتاب الدد ولدي وان هدو يعني مجموعة ولقوا أتشون هندندها من سنتي قالتها جنجاو هواس إسلاماتي بكن نسم بير عند بره صبر على في اللي واقو ما تشرني كوبي أفان أرومو كسمة حيون كرجودا وروني كابسو متى هواسك إنيا كان أبزلني وفرا إرادي بسود أبجتشا شرجه جودا وربحتان أمني كإنيا أرجع هواسك أرومو هند ولينو gahee guddaa qaban san waliin hardhammoo carraan hawaasa keenya kana haala rakkoo beelaatiif saaxilamuun wallahi hedduu nama qalbii nama cabsa ammoo qalbii nama cabsa jennee illee cal'isoo osoo hin taane furmaanni waan kana tiktok irratti magargaarsi guuramaa facebook irratti guuramaa guruup irratti namni khayri adda addaatiin fakkeenyaaf tarii gaafa dubbiin jabaatte ajandaa waan kana jabaate namni suuraa ofii gaddiisee suuraa kiyya kanarratti namni waan haganaa kennitan hagana isinii herrege jechuun sun illee khayrima abwaabuma khayri irraayi rabbi irraa haa jaalatu walaakinnahu ajandaaleen haala saniin guyyaa takka lamaan ka'ee dabru suni hawaasa keenna wanni guuramu yoo miliyoona 10 ta'e ummanni miidhame ammoo miliyoona 20 caaluu danda'a mallaqni illee barakaa hin qabdu wanni achi ittiin namaa bitanii jedhanii yoo hawaasa harka waan xiqqoodha سنيف حواس كينان وني جدنو كبيا على جرو بيا أمريكا ته أستراليا بيوت ساوث أفريقيا ته بيوت أفريقيا بيوت إيشيا كنين جرو هندو نان نو جرون قدين جروت أنا جروت جند جراتونيتي جروبي أك حواساتي ولك أبا من كيستي دم حواس كينيا كا متحررجي كنا كاسني بيل يرونا ما يمكن وران حتى وران نجرن بر وراني يوبي يتكسيني ترتيب التنديم وكباجرا يعني قوية ما تكان ديمي ولا كما قالت في نرجو بيل لمو ترتيب سيرين كنو هرب بيلويتين نمنيو أنت جبات قوية تربنياتان على أسوان تكان نياتا في لغات يودا بي قوية تربة يقول دندو يوسف را دنيا رجال كيستو بشان دبنا دوبا بيل لكوني وان دبي جبات هيف وسوق أجيلت يرو اتهين كنين هواسا كينيا كناب بيجر هندتو هندي كينا وسو غرغار سهاله سنين غوني جدي حواسا كنت اللي هي مو بربادا غرغار يعني وان دمك ابو تك حواسا كنافسو غوني جدي هذا كان موغا واي نغينياتي بمسين كافتا نواسني كينيا كولو كسمنانو ارسيتي مني انا شركه سبحان الله يو كساي ساني اكاتا حواسا تمي دماجرو يو ارغو والله فتنة قد نبي كنا صلى الله عليه وسلم آخر الزمان نمني مالف دو قال لي أصوهم بيكين دو أجرني بر يعني نمني تقوأتي سبب ما إردت دوتيو سبب نما كان دي قرتاج يعني سبب سني يوأتي دي قرم سنو تاتي دوتي إيه خلاص سبب ويتف دوتي ولكن نمني مناقد به أصوب بالهن جبسين يوكا كقبات أفولي أصوى الدواهم باسين أكنمتي جدو تمو مساكيني دمتاجرا غند سنت أنا سنتي حواسا كينيا كأنا شركة سنلة ربي ندفه نجينيا نانو براتين أجهني هوانسن غند سنتي بوسه جمّتشو في تسجبي نانو براك أبو نانو سني في الله هري ربي سبحانه وتعالى والله يروق بابتي إسانها جمّتشيزو بمرتي تريد أولباتي ملء وما خفي أعظم الجزيرة رتي ما خفي أعظم جدًا برنامج تكجرا وان قباتنا تلوكتي موتنج التيجرا برنامج سنيرتي يعني وان نمني قبات كان أكو توكو فكنا واي تكنولوجي كان تكنولوجيا على مجابا على توكو إبسا مكانا أجيلت قرنو كيسجدي قد وان روي فمسان أولباسه أكسمتو تدوبن تنها أوليو تهفتش على جده وإن جينياتين ولك أبته ومتى جينيا كبيا وسوقافني إذا سنتو يمدوبتو تمامله سنيف ربي سبحانه وتعالى نجينا كان هواسك يسحفج عسو جزاكم الله خيرا شكرنا أيه قرأتي هواسك إن ورد أخيالة السنين والأجي فتاجرتن وجار عادي قرصر رنجرونتي ورد قرصة فيتن قربك قرصة سنديمو دنديسن نعم سنيف قرصر دنديسن جتوكو مرة صدوم فرطمرة دي بيتانين برسين أنا من توقف لما بربادنا تشدك آتيني أكتبتي إرمات
balballi khayrii gara hundaanuu banaa jira. Nuti deeggarsarratti taajama barbaadan jechuudha. Nuti har'aaf deeggarsarra hin jirru deeggarsa qindeessinee tartiibessinee akkuma asiin dura irratti hirmaataa turre, akkuma asiin dura hojjetaa turre deeggarsa lubbuu qabu, seenaa qabu irratti hojjannee waan guyyaa takka lama osoo hin taane waan yeroo dheeraaf uummata keenya hanga danda'ame ajandaa yeroo dheeraa tahee uummata keenya wajjin deemuu danda'u irratti hojjannaa. Sanii achitti immoo nuti mata duree biroo qabannee qabxiin nuti raasa'uu deemnu waa'ee guddisa ilmaaniiti. Namni asirraa barumsa barbaadanii fi gorsa dhagahuu barbaadan as jala taa'uu hin dandeessanii ka barbaadan gara biroo deemuu mirga qabdan. Akka nama biroo ani xabiyaa kiyyatti illee sheernaa godhaa as jala taa'ana dhaggeeffadhaa dirqii abadan hin beeku. Abbaan feete deemte abbaan feete teesse dantaa tokko irraan qabu. Namni yoo taa'e waa khayrii irraa dhageeffatu waan irraa jijjiirama addunyaa kiratti argachuu ni danda'a. Deemullee gara birootiin illee hin dhabu. Ana qofa jira jechuullee hin dandeenyu. Akkasanii gara sagantaa keenyaatti tarkaanfannaa warri deeggarsa jettan deeggarsi gara birootiin godhamaa jiraate achirratti hirmaadha. Inshaallah guyyaa biroo qindeessinee reeftana marii irra turre mashaayika wajjin mari'annee jirra. Sagantaa uummata deeggarsa uummata Harargeetiif akka sheekanitti guyyaa qabannee waan jirruuf guyyaa sanatti kan wal agarru ta'a. Har'aaf immoo sagantaan nama tokkoon seennee hin goonu nuti. Tokkoon seennee yoo goone taatema jedhan malee uummataaf waan tahu godhan jedhan malee uummataaf waan tahu miti. Akkasiin nu hubadhaa gama sagantaa keenyatti tarkaanfannaa itti nuun seena. أيه بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبليين إسلاما أبليتي إسلاما قد إراك دبرتي بيهند التور رب سبحانه وتعالى إذن ففجأسي قيار لا تنسنيجي نجا في رحمن ربي سنرها جراتو جتشا جنات دبلا اتجابيسنا جتشاتنا دوب هرتا قبتين تينيو كما تدورين كينيا واي تربية الأبناء يكان تربية الأولاد ilmaan ofii dagaagsu yookaan ammoo ilmoo ofii guddisuu kana gaa namni nyaatallee kenneefi guddisaa dhugaatii kennaafi uffata kennaafi haala biyya jiruu saniin ijoollee naannoo sanii fakkeessee guddisa sanillee baannaa akkasuma ammoo guddisa akka amantiittillee baannaa qabxiilee kanniin irraa ijoollee keenya haala kamiin guddisaan duratti ammoo filannoon keenya maal ta'uu qaba fakkeenyaaf haadha manaa haala kamiin filannaa abbaa manaa akkamiin filannaa isa jedhuudha. Sanumatti aansee yoo Rabbi subhaanahu wa ta'ala nuuf laaffise wantoota ilmaan keenya kararraa dabsu sababaalee waan jedhu maaliif ijoolleen keenya kararraa dabanii waan jedhuufi akkasuma inshallah yoo Rabbi jedhe ijoolleen hoo haadhaa fi abbaa irraa haadha ofii irraa abbaa ofii irraa mirgi isaan haadha abbaan isaaniif kennuu qaban maal akka tahe dubbanna yoo Rabbi nu laaffise haga sanittu gaa inshallah hundi keessanuu obsaan nu dhageeffadhaa isinin jecha mee sheekh ibsaadhaa dabarsa kaawwala inshallah barbaachisummaa ilmoo guddisuutiif tahee akkasuma mee waan yaada isaanii ibsatanii itti fufaa sheekha keenya baarakallahu fiikum jazaakumullah. Ummata keenya asirratti waan isin galuu qabu yeroo hunda ajandaa eeggatanii naasaha akkas ajandaa bahu hunda wajjiin argamuun ajandaa bahu ajandaa dhufu hunda wajjiin raata'uun sirrii miti. Ajandaani lamatti qoodama. Ajandaan tokko kan namni ofii isaatii uumu. Ajandaan tokko immoo kan ofii isaatii uumamu jiru. hin dhufamee daqiiqaa takka. Marhaba. Ajandaan namni ofii isaatii uumu waan adda addaa rakkoo wal dhabbii ofumaa isaaniitii wal jidduutti rakkoon adda addaa mudatee sababa saniin ajandaa hawaasa jeeqoo ajandaa ummata keenya raatessu uumuu danda'a namni. Ajandaan osoo sooshaal miidiyaan hin dhufin durallee ajandaan lafarrallee turee jira. Ammoo ajandaan gariin ka rabbummaan muteessee akka amma hoongii adda addaa waa'ee lolaatii wal qabatu siyaasaa gargaraatii wal qabatu dhufu gaafa akkasiisan gaafa manni keenya cabsa hamileen ummata keenya yeroo deeggarsi dinagdeen ummata keenyaa gadi deebi'u
irra haasa'uun dirqama keenya. Saniif wanni asirratti nu hubachuu qabdanii yeroo hunda waa'ee ajandaa tokkoo qabannee uumamatti jiru. Uumamma dubbiin harkaa uummata qabdu irratti xiyyeeffannee yeroo hunda haasa'uun sirrii miti. Uummata keenya barumsa dabruu qaba. Uummanni keenya waa barachuu qaba. Waan egeree isaatiif, fuuldura isaatiif, ilmaan isaatiif, karoora jireenya isaaf mustaqbala itti as deemaa jiru, itti achi deemaa jiruuf ta'u irraa dubbannaa yeroo tokko tokko xabiyaa kiyyallee ajandaa hundan hordofu namni saree namni xabiyaatti raqa hundarraa dutu sareedha malee namaa miti. Namni bakka hunda bakka madaa hunda bakka gongoraa hunda bakka mucucaa hunda bakka arrabaa hundatti argamu namummaa hanqina qaba, guddisa hanqina qaba. Kanaaf qabxiin nuti filanne har'a maqaatu guddisa ilmaaniiti malee wanni tokko wanni asirratti nu galuu qabu. Nama garii osoo hin guddatiin ka ijoollee argatee jira. Nama osoo hin bilchaatiin ijoollee horee jira. Nama maaliif fuudha? Kaayyoon fuudhaa maali? Gooliin an dhaquuf deemu. Karoorri an baheef bakki ani galma gahee seenaa ittiin hojjechuu deemu, jijjiirama seenaa ittiin hojjechuu deemu kami? Fuudha keessaa maaltu haajamame? Fuudha Rabbi maaliif karaa godhe? Kaayyoon fuudhaa maali? Warra osoo kana tokko fuula takkan dubbisin sarara tokkon dubbisin ilmaan horee akka itti guddisuu fi akka itti qabatu wallaalee mujrima godhee zaalima godhee uummata gadi dhiise. Har'a sababni sooshaal miidiyaan lafarratti ta'ee sooshaal miidiyaa irratti ta'ee haalli uummata keenyaa bakka irraa ta'e sarara gad dhiisee fi sadarkaa duraa irratti guddisni mana keessaa badu. Namni mana keessatti cabee gabbaa'e. Namni mana keessatti safuu hin barin. Namni mana keessatti ulfina hin barin. Namni mana keessatti islaamummaa hin guddatiin alattis akkatti uummata rakkisu argaa jirta. Maaliif ilma ofii argatta malee biyyaaf dhalchita jedhan. Ilma namni ofii argata malee biyyaaf dhalcha. Waggaa 15 guddatu waggaa 15 mucaan kee kasi bira ta'a. Achi booda uummataaf gabbaaya mucaan. Ollarraa qabee mujtama'a yookiin naannoo uummata sanii irraa qabee uummatatti gabbahee dhaloota seenaadhaaf uummataaf seenaa hojjeta. Ilmoon ati argatte kun sababni har'a addunyaan tun wajjiin har'a sarara diinii gadi dhiiftee sarara safuu gadi dhiiftee sii namni gariin dhuguma namarraa dhalate yeroo tokko tokko haasawa nama garii amala nama garii yoo xiinxalitti sooshaal miidiyaa kana gubbatti akka inni godhatuu fi waan takkaa baniin aadama asiin dura dabre haasahee hin beeyne takka waan baniin aadama asiin dura dabre takkaa dalagee hin beeyne yeroo sooshaal miidiyaa gubbatti gabbahee haasawu. Namni kun namarraa dhalate moo dhakarraa dhufe moo mukarraa dhufettee gaafis ta'anii tokko tokko. Kana hunda maal tokko godhe. Namni kun amma maatii qaba. Gosa qaba. Fira qaba. Wanni jara kana saalfachuu dhabeef yookaan jara inni keessaa bahe gandi inni keessaa bahe yookiin immoo maatiin inni keessaa bahe illee isaan baay'ee garaagarummaan qabata. Osoo maatii ulfina qabu, maatii safuu qabu, maatii gatii namummaa beeku keessaa ba'e yooma Rabbii guddicha ofirra sodaatu dhabellee ummata bal'aa hawaasan beeyne sanillee ofirra sodaatu dhabellee maatii kanaaf dhaba. Eessatti dubbiin badde edaa mucaan gaafa hatticha gaafa qabanii harka irraa muran boohee abbatti lallabee osoo gaafa ani killee hatee galu harka kiyya na tumte filaarra sanga ambaa hatee harki kiyya muramu jedhee. Tokkollee waa balleessee edaa ajjechaan irratti dabree erga fannisuudhaaf fi haada mormatti dhahan hara haadhatii dubbisaa yeroo muraasaa na hayyamaadhe. Du'aayi godhee afaanis seetu fa'aarra fakkeenyaa baasiidhaan haadha. Wayita isiin itti as kalooftee arraba gabbaaftuuf arraba ishee achuma utaalee cinne. Ilkaan giddii akka hin taane irraa baasan jiru. Maali jedhee gaafate uummanni maal taate jennaan wayita gaafa ani waan adda addaa laaqu mana keessatti gaafa ani sii bira ture waan adda addaa an balleessu wayita abbaan kiyya naan lolu dhiisi mucaan keetii mucaa kee qofa waliin arganne gaafa inni waan adda addaa na gorsu wayita isiin arrabaan na maysitu kararra wayita isiin gorsa gaarii naan kennine arraba santu har'a bakka kanaan na gahee
jiruuti jallee na qabsiise jedhee haadha arraba keessa ficcee wanni nu qabxii kana filanneef tokko rakkoon wanni har'a sooshaal miidiyaa gubbatti gabbahe kuni mana keessaa dubbiin cabe mana keessaa dubbiin badde guddisatu mana keessaa badde har'a ilmaan lafaa bahaa jiran ilmaan tiktookii taate daa'imni har'a wayita hirribaa ka'e jalqaba bilbila aayipaadii fuudha jalqaba wayita hirribaa ka'e TV banatee ashaangulliitti ilaala har'a wanni namni waggaa 30-40 beekne ijoollee waggaa 5 waggaa 6 ilmoodhaa bilisummaa kenninee fi mucaa yoo tuqanna jala aaraa mucaa kiyya na jala hin cinqina mucaa kiyya bilisummaan dhorkina mana kana malee bakka biraa qabaa nama kana malee ana malee ka biraa qabaa jetti haati jechoota akkanaa kanaan ilmaan bilisummaa wal qabattu bilisummaa wal qabattu itti gadi dhiisanii osoo sosoba mucaa goobsanii mucaan adurreerraa gara leencaa jijjiiramee wayita waggaa 10 gahu mucaan haadhaaf abbaa ija keessaa fuudhuuf ta'a. Boodarra waggaa 15tti gaafa waggaa 5 achirra dabalate goobe quufe nam tokko harka isaa qabachuu hin danda'u dubbiidhaan nam tokko kan danda'u fuula keessa sitti as tufa fuula keessa sitti as dubbata boodarra mobaayila harkaa qaba sooshaal miidiyaa fudhatee gabbahee ka ulamaa arrabsu isa ka diin xiqqeessu isa ka safuu biyyaa cabsu isa ka abbaa fedhe matarraan koree abbaa fedhe miila isaa garagalchuu isa bakki dubbiin irraa badde asi wanni nuti irraa dubbachuu barbaanneef illee kana barbaachisummaan dubbii kanaa illee kana jechuu barbaadamu. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا حياكم الله barbaachisummaan ijoollee guddisuu akkasuma yookaan qabxii makana raayyuu dubbatuudha haqiiqatti sila amma qabxii kana haala yerootii fi hawaasni illee akkanumatti gaggabaabseetuma akkuma gaggabaabsinetti haa hubatanidha malee osoo gara halqaatitti yookaan immoo kutaa kutaan ka qoodamu taate qabxii tokkorrayyuu sa'aatii guddaa sa'aatii takka lama nurraa fudhatutu mala ولكن نقول إن شاء الله اختصار قوني كجواب سنة ولا إبسنا أهمية يكامو برباش ثم ونكوني كابو بليان كينيا المينا ما قافت على تكنا جنا علماء الإسلام ولا ما إساتو إسا برباش ساجدا إني توكو قدي سنياتاتي في لغاتي تيران يعني أكاتا إن تنياتو مال سنيات مالتو فيتاميني مالتو سايد البلا لغاتي يمو كم لغا haadhaa fi abbaan akkuma dhugaatii fi nyaataa dhugaatii isaatiin isa guddisan san amala isaatiin illee isa guddisutu dirqama jedhan namni gaafa nyaataa fi dhugaatiidhaan ala guddatu ni danda'ama awwalan hin danda'amu qaamni sun ol hin deemu jechuu yookaan achi dhukkuba adda addaatiin du'a yookaan ammoo ni laamshaha humna isaa ka nyaataattu laamshaha ni du'a jechuu lubbuun keessaa baate nyaataan ala jiraatu hin danda'u. كأمو كأما يو أكسيت اتيادهن كقلبي اتياده اللين دركما لنكون كان ياتاسن مالي في جدنان أكو مقامني نياتا في لغاتي في إسا ببريتو في إسا سكومو سنين قدتو قلبي اللين آدابا في أخلاقا دين إسلاماتي يو اتهن كنين ندوتي جدن غافة القدة أمو المونسوني الميكي مجيونتي غافة القدة جدتي yoo nyaata qofaan guddatte qalbiin sun jalaa duuti jechuudha yoo ammoo qalbii qofaan guddisuu way dandeettaa nyaata maleeyyuu isan hundu walitti dhiyaataa jedhan akkuma amma isin jettan hedduu wanni hayaa dhabiinsi naamusni dhabiinsi namni safuu ganda ofitti dhalate akka waan haadha abbaa malee dhalate akka waan obboleessa malee dhalate akka waan gosa hin qabneetitti wanni ilmi namaa haasa'uuf hedduuni akhlaaqa gaafa yeroo inni daa'imummaa san isa badetu hir'inna maatii isaa irraa as dhufetu sadarkaa saniin isa gahe hayyoonni islaamaa waan jedhan ilmoo tokko naamusa badaa yoo irratti argite ilmumayyuu maalummaa ilma kanaa maatii haadha abbaa isaa beekuudhaaf ilmoo kana akhlaaqa isaa laali jedhan yoo ilmoon kun nama gaarii nama tartiiba qabu nama dhama qabu nama safuu beeku nama hayaa qabu nama akhlaaqni isaa gaarii yoo ta'e gola inni keessaa gadi bahe santu dhama wahii qaba waan faayidaa qaburraa wahii gadi bahe ahaa maatii isaattu jabaadha beeki jedhan hundi akkasii miti beekika kaafiraan laallee ilmi dhalatee islaama tahe sayyida ammoo ilma namaa ta'uu danda'a walaakinnahu gaaliban heddumminaan
ilmoo tokko badiinsi ilmoodha maatiin badiinsa akeeka gaarummaan ilmoodha maatiin suni gaariidha haadha abbaa isaattu gaariidha akaakayyuu isaa irraa namni naannoo isaa santu gaariidha jechuu akeeka kanaaf ijoollee barbaachisummaan ijoollee guddisuudha nabiin kennallee sallallahu alaihi wasallam hatta shari'ammaan islaamaa kun wanni guddaan isin dhufteef tarbiyaadha guddisa kana keessa mujtamacni hedduun jijjiirama amma aalama kanarratti duraan jedhan biyya Andalus kana warri biyya faranjii kun ijoollee isaanii yeroo ijoolleen biyya Andalus gaanii beektan Spain waggaa 800 biyya islaamaa dawlaa islaamaa jala turte Awurooppaadha amma iseeni guyyaa sana jedhan ijoolleen akka amma Harvard Columbia University wanni